Haala salphaadhaan paaswoordii waayifaa utuu nama hin gaafatin akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu guyyaarraa barumsa keenya keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheera. Maarree egaa amma xumuraatti barumsa keenya hordofaan afeerraa keenya. Akkuma beekamu teekinooloojiin baay'inaan babal'achaa jira. Bal'ina teekinooloojii kanaa wajjin wal qabatees faallaa isaa teekinooloojiinis kan uumaman jira jechuudha. Gama tokkoon wanti tokko yoo hidhame gama tokkoon immoo wanti isa hiiku immoo mul'achaa dhufa jechuudha. Maarree akkuma beekamu yeroo tokko tokko seekuriitiin adda addaa ni jiraata. Wantoota tokko tokko paaswoordiidhaan hidhuun ni jiraata. Paaswoordii kana immoo wantoonni cabsan appilikeeshinoonni adda addaa yeroo ammaa kana yerootti dalagamaa jiranidha. Egaa guyyaa har'aa kana iskaaniin maal akka ta'e bal'inaan kan waliin ilaalludha. Iskaanii jechuun wanta kamiiniyyuu kan ittiin dubbifnu jechuudha. Waan kamiiniyyuu kan ittiin dubbifnu iskaaniidhaan. Fakkeenyaaf namoonni viidiyoo namarraa dabarfatan yookaas viidiyoo namaaf dabarsitan yeroo baay'ee eksendariitti fayyadamtu. Mee eksendarii keessa seenee gaafa sitti agarsiisu iskaaniin sendi gaafa namaaf goonu jalqaba dhufee iskaanii nu gaafataa jechuudha. Gaafa sendi namaaf goonu dirqama iskaaniin asirratti nu gaafata jechuudha. Gaafa bilbila keenya asirra qabnu kan asirra jiru kana dubbisa jechuudha. Kun fakkeenya kan eksendarii keessaati. Inni kan biraan waayifaa yeroo fayyadamnu waayifaan keenya keessattuu bilbiloonni yeroo ammaa kun iskaanii qabu hundi isaanii. Isaan kanas bilbila nama waayifaa fayyadamaa jiru tokko harkaa fuutanii haala kanaatiin iskaan irraa godhattanii fayyadamuun ni danda'ama. Egaa maarree kanuma wajjin kan wal qabatu appilikeeshinii haaraa waayifaa paaswoordii isaa isinitti himuun guyyaa har'aa kana qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa appilikeeshiniin kunis maal fakkaata kan jedhu keessa isaa waliin sirriitti seennee kan ilaallu ta'a. Egaa faayidaan iskaanii akkuma faayidaa qabu miidhaalee ni qabaata. Fakkeenyaaf namoonni appilikeeshinii adda addaatiin biizinesii hojjettan bilbila keessan namatti laatanii namni paaswoordii keessan beeku yoo jiraate fayyadamuu danda'a wanta isin qabdanii. Akkasuma miidhaalee qaba jedhee ni yaada. Akkuma faayidaa qabu jechuudha. Kanaaf akkaataa kamiitiin paaswoordii waayifaa naannoo keenya jiru cabsuu utuu hin taane paaswoordiin ittiin hidhamee jiru akkamitti beekuu dandeenya appilikeeshinii kanaan kan jedhu yeroo itti waliin ilaalludha. Egaa amma kallattinaan appilikeeshinii kana pileestoorii keessan keessatti naxxanii buufachuu ni dandeessu. QR iskaaner jedhee kan jiru kana jechuudha. Isa kana pileestoorii keessan keessaa buufattanii gaafa keessa dhuftan kunoo akkaataa kanaatiin fakkeenyaaf ani kitaaba tokkoon iskaan godhee isinitti agarsiisa amma waayifaa yookaas bilbilli kan biraan naannoo koo waan hin jirreef jechuudha. Mee fakkeenyaaf kitaabni kun iskaanii qaba. Haala kanaan gaafan irra qabu naa barbaada jechuudha. Barbaadee naaf fida. Kunoo akkuma argaa jirtan maqaa nama kitaaba kana barreesse kunoo saanduqa kana keessatti naaf kaa'ee jira jechuudha. Akkas jechuun utuu waayifaa yookaas bilbila namaa waayifaa fayyadamaa jiruun appilikeeshinii kana fayyadamee irra qabe ta'e saanduqa kana keessatti paaswoordii waayifaa sana naaf barreessa ture jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaatiin haala baay'ee nama ajaa'ibuutiin waayifaa kana fayyadamuu yookaas iskaanii kana fayyadamuu ni dandeessuun jedha. Waan baay'ee ajaa'ibaa namatti toludha. Egaa gamanumaatiin yeroo jalqabaatiif chaanaalii Naardus Tuub daawwachaa kan jirtan Naardus Tuub sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif illee akkasuma sheer godhaa isiniin jedha. Gaafa daawwattan illee amma xumuraatti viidiyoo yoo daawwattan baay'ee gaariidha. Yeroo tokko tokko viidiyoo daqiiqaa tokko lama qofa daawwannee yeroo keessaa baanutu jira. Inni kun gonkumaa faayidaa hin qabu. Kanaaf amma xumuraatti yoo dhaggeeffattan gaariidha. Hiriyoota keessaniif illee akkasuma sheer gochuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Gaaffii yookaas yaada yoo qabaattan asumaan gaafachuu ni dandeessu. Koomentii keessatti jechuudha. Innaa linkii appilikeeshinii kanaa immoo diskiripshin booksii jala isiniif hanqaa achi jalaa buufachuu ni dandeessu. Baay'ee galatooma.